Itoophiyaa keessatti namoonni baay'een ji'atti yuutuubii qofarraa maallaqa kuma dhibbootaan lakkaa'amu hojjechaa jiru. Yuutuubiin jireenya namoota baay'ee jijjiiruu irratti argama. Isinoo haga yoomii nama taa'ee ilaalu qofa taatan. Hundi keessanuu chaanalii mataa keessanii banattanii maallaqa dalaguu dandeessu jechuudha. Akkaataa chaanalii yuutuubii itti banattan immoo viidiyoo har'aatiin deebisaa isinii qabadhee dhufeetiin jira. Dura irratti obboleeyyan chaanalii kanaaf haarawaa taatan chaanala kana subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jecha amma garuma chaanala yuutuubii banachuuttiin isin dabarsa. Yuutuub chaanalii haarawaa maallaqa dalagu banachuudhaaf isteeppiin jalqabaa maali jennaan wanni nuti jalqabarratti godhuu qabnu appilikeeshinii yuutuubii bananna. Appilikeeshinii yuutuubii yoo qabaachuu baanne Play Store irraa buufachuudhaan yoo qabaanne immoo isarratti gattuqannee gara appilikeeshinii yuutuubii keenya seenna jechuudha. Erga gara appilikeeshinii yuutuubii seentanii booda gara jalaa kana piroofaayilii keenya irra gattuqachuudhaan switch account kaja'u arganna jechuudha. Erga gara jalaatti piroofaayilii keenya irra gattuqanne switch account waan jedhutu jira. Switch account kaja'u kana irratti gattuqanna. Yeroo switch account kaja'u irratti gattuqannu account nuti kana dura qabnu nu gattarreessa. Akkasuma email account nuti kana dura qabnuu fi account yuutuubii kan nuti kana dura qabnu nu gattarreessa jechuudha. Erga kana nu gattarreessee booda nuti ammoo emailii haarawaan banuu barbaanna waan ta'eef mallattoo ida'uutu gara gubbaa san jira. Mallattoo ida'uutu gara gubbaa jirtu san irratti gattuqanna jechuudha. Mallattoo ida'uutu gara gubbaa jirtu irratti gattuqachuudhaan iimeelii haarawaa bananna jechuudha. Sababni isaa yuutuubiin iimeelii malee waan hin banamneef jechuudha. Yeroo mallattoo ida'uu irra gattuqannu gara fuula kanaa nu fida. Fuula kana irratti create account jennee for my personal use erga jennee booda next jechuudhaan gara fuulatti aanutti darbina. Fuula kana irratti maqaa keenyaa fi maqaa abbaa keenyaa akka gunu nu gaafata. First name fi last name erga galchinee booda next jennaani maqaa keenya kasirriitii fi maqaa abbaa keenyaa kasirrii guutuudhaan next jennaani. Erga next jennee booda gara fuula itti aanutti nu dabarsa jechuudha. Fuula itti aanu kanarraa ammoo guyyaa dhalootaatii fi saala guunna jechuudha. Guyyaa dhaloota keenyaa guyyaa itti dhalanne ji'a keessa dhalannee fi akkasuma ammoo bara keessa dhalanne haala sirrii ta'een guutuudhaan kan itti aanutti dabarra. Kan itti aanu ammoo saala jechuudha. Saala keenya yoo dhalaa taane dhalaa yoo dhiira taane dhiira erga jennee booda next jechuudhaan gara fuula itti aanutti nu dabarsaa jechuudha. Fuulli itti aanu kun immoo username dha. Username jechuun maqaa imeelii keenyaa jechuudha. Maqaa keessa yoo ta'e gaariidha. Sababni isaa maaliifi maqaa keessa yoo ta'e irraanfachuu hin dandeessanii. Yoo san ta'uu baates lakkoofsaa fi qubee waan barbaadan gochuu dandeessanii. Username isin galchitan yoo isinii fudhachuu dide Googlein username mataa isaa kan inni isinii fidu waan jiruuf isa fudhachuu dandeessanii. Erga username guuttanii booda next jettanii gara fuula itti aanutti darbitan jechuudha. Fuula itti aanu irraa immoo paaswordii galfachuutu jira. Egaa sana booda paaswordii jabaa ta'e galfattu jechuudha. Paaswordiin keessan walitti maka lakkoofsaa qubee fi mallattoo adda addaa ta'uu qaba jechuudha. Erga paaswordii galchitanii booda next jechuudhaan gara fuula itti aanutti darbitanii san booda lakkoofsa bilbilaa itti galchuudhaan gara fuula itti aanutti darbittan jechuudha. Ergasii seera Googleetu isinii dhufa. Seera Googlee kana dubbiftanii dubbisuu baatanis rakkoon qabu gara gadii gaddeemtanii agree erga jettanii booda next jechuudhaan imeelii keenya amma gara dhumaarra geenyee jira jechuudha. Imeelii keenya haala kanaan banannaa jechuudha. Imeelii keenya erga banannee booda gara isteepii itti aanutti nu dabarsa jechuudha. San booda ifumaa isaatii gara YouTube appiitti redirect nu godha. Appilikeeshinii YouTube'itti nu qajeelchaa jechuudha ifuma isaatii. Erga gara appilikeeshinii YouTube'itti nu qajeelchee unoo gara fuula kanaa nu fide jechuudha. San booda profaayilii imeelii keenyaatu jira. Profaayilii imeelii keenya haaraa amma uumnee kanarra gattuqachuudhaan create account kajettu tuqanna. Create account kajettu erga tuqannee booda maqaa yuutuubii keenyaatii fi handle ta'ettuutu nu dhufa. San booda maqaa yuutuubii keenyaa maqaa barbaanne maqaa yuutuuba keenyaa kan nuuf ta'a jennu erga itti galchinee booda handle kajettu kanallee yoo barbaanne ni jijjiirraa yoo barbaadu baanne jijjiiruullee dhiisuu dandeenya. Handle ta'ettuun liinkii yuutuubii keenyaati jechuudha. Isaan lameen kan erga guunnee booda create channel kajettuutu jira. Create channel create kajehu gattuine chaanala yuutuubii haarawaa banannaa jechuudha. Erga create kajehu kana erga tuyne booda chaanala yuutuubii haarawaa banannee jechuudha. Akkuma agartan kana yuutuubii chaanalii haarawaa bannee jirra jechuudha. Amma gaa chaanala yuutuubii haarawaa bananne malee seetingii baay'eetu ganaa nu hafa. Seetingii baay'ee kana sirreessuudhaaf garam deemuu qabna? Gara Chrome keenyaa deemuu qabna jechuudha. Gara Google Chrome deemuu qabna. Gara Google Chrome deemuudhaan seetingiiwwan hafan sirreessine jechuudha. Chrome irratti studio.youtube.com jennee erga barreessinee booda gara YouTube studioodhaa deemnaa jechuudha. YouTube studio jechuun iddoo YouTube chaanalii keenya irraa to'annuuf iddoo baay'ee barbaachisaa ta'edha. Erga gara YouTube studioodhaa seennee booda gara jalaa kana mallattoo seetingiitu jira. Gara jalaa kana mallattoo seetingiitu jirtu kana tuquudhaan mallattoo seetingii jirturra gattuqachuudhaan steepota hedduu sirreessinuu qabna jechuudha. Seetingiin jalqaba nuti sirreessinu kaarensiidha jechuudha. Kaarensii jechuun gosa maallaqaa YouTube irraa nuti fudhannuuti jechuudha. Gosa maallaqaa kanas US doolaarii godhuu dandeenya. Iddoo jirtan irratti hundaa'uudhaan ammas yoo barbaadan paawundii godhuu dandeessanii yuuroodhaan akka isinii kafalamoo barbaadan jechuudha. Kan biraallee godhuu dandeessan jechuudha. Itti aansee channel kajehutu jira. Iddoon kun iddoo murteessaadha jechuudha. Bakkaa fi lakkoofsa bilbilaa iddoo itti galchinu waan ta'eef iddoo murteessaadha. Biyya bakka jiru kanatti Itoophiyaa waan hin jirreef US yookaan UK godhuu dandeessanii itti aansee kiiwordii chaanalii keessanii waliin deemu itti galfachuudhaan kiiwordii chaanalii keessanii waliin deemu itti galfachuu dandeessanii iddoo kiiwordii kanatti jechuudha. Itti aansee settingiin jiru maali? Advanced setting iddoo jiru kana jalatti immoo waa baay'ee guunna jechuudha. Advanced setting iddoo jiru kana jala yeroo dhufnu advanced setting iddoo jiru kana jalatti viidiyoo nuti hojjennu kajoollee qofa yoo ta'uu baate no jennee darbinaa jechuudha. Yoo no jechuu baanne
YouTubein komentii channel keenyaa irraa cufa jechuudha. Sababa kanaati no ka jedhu kanarra gattu qannaa jechuudha. Kan biraa as jala kan jiru eligibility kan jedhu kana jala sadeenuu enable ta'uu qaba jechuudha. Sababni isaa monetization irratti nu rakkisuu waan danda'uuf hunda sadeen isaatu enable godhuu qabna. Kan jalqabaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa itti galchuudhaan verify erga goonee booda enable goone jechuudha. So lakkoofsa silkii bilbila keenyaa itti galchina. San booda YouTubein koodii nu erga jechuudha. Koodii san itti galchuudhaan enable goona. Kan itti aanu ammoo viidiyoo dhedheeraa fi live yeroo seennu ifumaa isaati enable nu ta'a jechuudha. Kan sadaffaadha ulaagaalee kana yoo guuttan ifumaa isaati enable isinii ta'a jechuudha. Channel history keessa yeroo build ta'a deemu ifuma isaati enable isinii ta'a. Kan sadaffaa kunis jechuudha. Kan biraa immoo earn iddoo jedhutu jira jechuudha. Keessa earn iddoo jedhu kanarra yeroo deemnu subscriber 1000 fi sa'a 4,000 yeroo guunnu akka emailiidhaan nu beeksisu yoo barbaanne email me ka jedhu kana irra gattu qabnaa jechuudha. Kana boodattu step verification ka jedhullee on godhachuu qabnaa jechuudha dirqama. Tu step verification akkaataa itti on goonu viidiyoo biraatiin isinii dalagaa. Egaa ammaan tana settingii barbaachisoo ta'an guunnee jirra jechuudha. Kan itti aanu viidiyoo itti fe'achuu qofaa jechuudha. Egaa nichii barbaaddan filachuudhaan viidiyoo fe'achuu jalqabdu jechuudha. San booda subscriber 1000 fi sa'aan 4,000 yeroo isinii guute YouTube irraa kafaltii fudhachuu eegaltu jechuudha. Walumaa galatti waa'een YouTube channelii haaraa banachuudha kan inni irra qabadhee isiniif dhufe kana fakkaata. Viidiyoo biraatti walitti deebinaa nagaatti.